Duraan dursee kabajamtoota keenya kan yuutuubii kiyya hordoftan salaamanni kiyya laga qaxxaamurree gaara dabree bakka jirtanitti isin haa ga'u. Sagantaan har'a isinii qopheessu keessatti waa'ee gatii ofiif if kennuu yookaan of tajaajiluu yookaan of kunuunsuu kan ilaallatu ta'a. Kanarratti maal hordofuu qabna? Haala akkamii hordofuu qabna kan jedhu fakkeenyaaf eegalaaf akka nuu ta'u waan takka yoo wanni takka dogoggora ta'e jettee yoo shakkite waan sun maal godhuu qabda? Dhiisuu qabda jechuudha. Dhiisuu qabda jechuudha. Katti aanu waan silaa jechuu barbaadu. Amma fakkeenyaaf namni keenya akka amalaan nutti ta'e waan silaa barbaannu daha deemnee gaara baanee moggaa deemnee dubbanna. Waan silaa barbaannu sun suduudhaan kana barbaanna jennee dubbachuu yeroo dubbannullee jechuudha. Kun kunuunsa yookaan gatii ofiif kennan keessaa takka. Yeroo hedduu waan takka yeroo hojjennu namni akka gammaduuf jecha hojjenna. Miti waan takka itti amannee hojjechuu qabna. Nama gammachiisuuf jecha hojjechuu hin qabnu. Kun kunuunsa mataa keenyaaf goonu gatii mataa keenyaaf qabnu nuu cimse jechuudha. Yeroo takka waan hojjechuu deemnu takka yeroo takka sirriin nu diddi jechuun waan kana qalbiin ta'e hojjechuun feetu ta'a. Saniif jecha yeroo hedduu uumamni namaa qalbiin namaa gizee uumamtu waan dhugaatirraa uumamte dhugaadha dubbatti. Kijiba namumaatuutti fida malee jechuudha. Saniifuu waan sirriin teessiin jettu sun fudhadhu jechuudha. Akkasitti haa fudhannu. Waa'ee ifitti amantummaa fi akkasumatti kunuunsa mataa ifiitiif kenninu keessatti maal godhuu qabna? Waa'ee keenyaa hammeenya dubbachuu hin qabnu. Maali hammeenya dubbachuu hin qabnu? Hammeenyallee yoo qabaanne hammeenya keenya sun fooyyeessuu qabna malee alatti dubbachuu hin qabnu jechuudha. Ammasis adeemsa jiruu keenyaa keessatti namuu abjuudha qaba, namuu kaayyoodha qaba, namuu galma qaba jechuudha. Saniif jecha galmi kiyya adeemsi kiyya galma naan geenye jennee dafnee abdii irraa kutachuu hin qabnu jechuudha. Saniif jecha adeemsaa fi kaayyoo yookiin abjuu keenyarraa abdii kutuu hin qabnu jechuudha. Waan takka ammasis kan sirrii ta'e sirriidha jennee fudhachuu danda'uu qabna. Takka sirrii miti jennee dubbachuu danda'uu qabna. Waan sirriin ta'in jechuudha. Waan sirrii ta'e sirriidha jennee fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanarraa eegala. Dura nama ifiif gatii ofii kenneetu, nama ifii kunuunsa ifii kenneetu, namaafillee kunuunsa kenna jechuudha. Eegalee asirraa eegala jechuudha. Ifiif gaarii ta'e, ifiif mataa keetiif tola ta'e, nama mataa isaatiif tola ta'etu nama kaaniif tola ta'a. Saniif jecha dura mataa keetiif tola ta'uurraa eegale. Jireenya keenya keessatti waa hedduu si qunnamuu danda'a. Waan si ol ta'e waan to'achuu hin dandeenye. Wanni akkasii yeroo sitti dhufe waan to'achuu hin dandeenye itti dhiisi. Si olis rabbii jira. Saniif jecha waan to'achuu hin dandeenye hogguu si ol katee itti dhiisi jechuudha. Wanni godhuu dandeessu waan hin jirreef jecha. Saniif jecha si olis rabbii jira jechuudha. Jireenya keessatti namni akka amala isaatiitti adda adda haga danda'ametti jireenya ofiif gatii ofiif kenninuu fi of kunuunsinu keessatti
warra faallaa keenya deemuu fi akkasumatti warra nurratti diraamaa hojjechuuf yaalurraa fagaachuu danda'uu qabna jechuudha. Okay? Fagaachuu danda'uu qabna. Maayii irratti kaniin isiniin jedhu maayii irratti yoo kana guunne kunuunsa mataa keenyaaf goonu irratti tarkaanfii takka fuuldura deemna jechuudha. Maayii irratti jaalala ja'a. Jaalala jechuun mataa ofii of jaalachuu dura nama mataa ofii jaalateetu nama kaan jaalachuu danda'a. Sunirraa eegala jechuudha. Amma kun cufti maal nu garsiisa? Dura mataa keetirraa waa hundi eegala. Gama namaa osoo gamas hin deemne mataa keetirraa eegala jechuudha. Saniif jecha haasawiin kiyya kanarraa kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Chaanaala kiyya subscribe fi like godhuu hin dagatina. Galatoomaan isiniin jaa. Nageetti.